Egaa akkam jirtan hordoftoota Nigat TV baga deebitanii gara chaanaalii kanaa nagaadhaan dhuftan. Chaanaalii kana irratti barumsa afaan Oromoo akkasumas afaan Ingiliffaa akkasumas afaan Amaariffaa jalqabarraa kaastanii warra jalqabdootaaf akkasumas ammoo warra jiddugaleessaaf ni argatu jechuudha. Kanaafuu warroonni haarawaa taatan chaanaalii kana subscribe gochuu keessan hin irraanfatinaayi. Chaanaalii kanarratti barumsa hedduu akkasumas informationiiwwan adda addaa oduuwwan adda addaa siniif qabnee dhufna jechuudha. Kanaafuu har'a immoo barumsi keenya maalidha? Self introduction in English. Akkamitti afaan Ingiliffaatiin of ibsina kan jedhudha jechuudha. Yeroo of ibsinu amma fakkeenyaaf afaan Oromoo keessatti waa'ee maqaa keenyaa, waa'ee umrii keenyaa, waa'ee iddoo itti dhalannee akkasumas waa'ee biyya jiraannuu ta'uu danda'a, waa'ee hedduu ibsuu dandeenya. Kana ammoo mee afaan Ingiliffaa keenya bira yoo dhaqne akkamitti ibsina kan jedhu ilaalla jechuudha. Iddoo lamatti qoonnee ilaallaa. Har'a paartii tokko kutaa tokkoffaan ilaallaa, kan itti aanu immoo paartii 2 kutaa lammaffaa ni ilaalla jechuudha. Kanaan booda kun isin hin dhibu jechuudha. Introduction in English kan jedhu of beeksisuun afaan Ingiliffaatiin isin hin dhibu jechuudha. Amma tokkoffaa maalidha? Talking about name. Amma waa'ee maqaa kan keessanii haasoftan. Yoo of beeksistan jechuudha. Yoo of beeksistan waa'ee maqaa keessanii haasoftan jechuudha. Waa'ee maqaa keessanii haasoftan. Nama waliin wal argitan tokkoffaarratti kan haasoftanii waa'ee maqaa keessaniiti miti. Isa haasofnu jechuudha. Yeroo namaan yeroo duraaf arginu maqaadhaan booda jechuudha kun kan itti aanu. Namni maqaa kan keessan osoo hin beekin waa'ee keessan baay'ee isin gaafatu jechuudha. Kanaafuu dura kan dursu maqaadha jechuudha. So tokkoffaan talking about name. Talking about name kan jedhudha jechuudha. Maqaa kan keenya karaa hedduun namaatti himuu dandeenya jechuudha. Tokkoffaan amma akkuma asirra ilaaltan I am jettanii maqaa keessan ani jechuudha. I am fakkeenyaaf I am Tolaa. I am Tolaa. Ani Tolaadha. Asirratti akkuma ilaaltan I am Tolaa but my friends and family call me Caalaa. I am Tolaa but my friends and family call me Caalaa. Ani Tolaadha garuu hiriyoonni kan kootii fi maatiin koo Caalaa naan jedhu. Amma yeroo tokko maalinni maqaan keenya maqaan jechuun amma maqaa sirrii kan jennu maqaa mana barumsaatitti ittiin waamamnu akkasumas maqaa ID ittiin baasannu wantoota akkasiiti. Maqaa sirrii kan jennu. Manatti ammoo yookaan safaratti ta'uu danda'a. Iddoo jireenyaa naannoo jireenyaa keenyatti namoonni maqaa adda addaatiin nu waamuu danda'u. Maqaa san amma asirratti Tolaa jedhamee maqaan keenya yoo ta'e maqaan kee Tolaa yoo ta'e amma fakkeenyaaf dhiirana fudhadhee maqaan kan kee Tolaa yoo ta'e garuu manatti ammoo Caalaa jedhanii si waamuu danda'u. Yeroo sana kana fayyadamuu dandeessa jechuudha. I am Tolaa but my friends and family call me Caalaa jechuu dandeessa jechuudha. Inni biraa immoo amma maqaa akkanatti I am jettee ani Tolaadha jechuudha. Karaa biraatiin illee maqaa kan kee ibsuu dandeessa. Fakkeenyaaf my name is Tolaa jechuu dandeessa. My name is Tolaa. Akkasumas ammoo maal jechuu dandeessa? I'm called Tolaa. Tolaan jedhama. Isallee jechuu ni dandeessa jechuudha. Wanta tokko kan asitti immoo barbaadu warroonni jalqabarraa eegaltanii afaan Ingiliffaa barachuu barbaadan Zoom fi akkasumas ammoo karaa Imoo yookaan WhatsApptiin barachuu barbaadan nu dubbisaayi ni barattu jechuudha. Kafaltii jiddu galeessan torbeetti guyyaa 5 yoo barachuu barbaadan jechuudha. Sa'a tokkoof jechuudha. Okay, itti yoo fufnu lammaffaarra I am dura of beeksistanii miti. I am Tolaa, my friends and the family call me Caalaa jettan. Ani Tolaan jedhama. Hiriyoonni kiyyaa fi maatiin kan koo Caalaa naan jedhu jettanii jirtu jechuudha. Okay, kan itti aanu immoo maal jettan jechuudha. My mother maqaa san eenyutu sii baase? Eenyutu siif moggaase? Kan jedhu ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf haati tante yoo sii baaste my mother named me. My mother named me jechuu dandeessa jechuudha.
Akkasumas abbaan kan kee yoo si baase my father nama si baase bakka asirratti my mother maybe your father older brother jettee itti fufuu dandeessa jechuudha. Obboleessa hangafaa kan tokkootiin na baasee akkasumas ammoo abbaa kan koo haadha kan koo sin na baase eenyutu si baase maqaa sana named amma asirratti kan si moggaase maqaa sana jechuudha. Amma asirratti tolaan haadha isaatiif moggaasee fi ajjennu. Kanaafuu maal jedha jechuudha? My mother named me. My mother named me jedha jechuudha. Haadha tantootitu naaf baase jedha. Inni biraa immoo maal jechuudha mee? Maal jechuudha? Maal jechuudha? Maqaa sun maal jechuudha? Kan jedhu immoo amma fakkeenyaaf maqaa san yoo kan beektan ta'e wannoo isaa jechuudha hiikkaa isaa kan beektan yoo ta'e asirratti himuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf I am Muhammad jettanii my mother named me akkasumas it means maal jechuu akka ta'e immoo it means jettanii too ibsuu dandeessan jechuudha. Maal akka ta'e maal jechuu akka ta'e ibsuu dandeessan jechuudha. Okay, amma asirratti name kan jedhu talking about name kan jedhu erga agana dubbanne ammoo gara maalii deemna? Talking about age. Introduction keessan irratti amma self introduction keessan irratti yookaan of ibsuu keessan irratti age kan jedhu ni jira jechuudha. Age kan jedhu ni jira. Age kanallee karaa hedduun ibsuu dandeenya jechuudha. Age yookaan umrii kan kee. Umriin kee meeqa? How old are you jedhamtee gaafatamuu dandeessa jechuudha. Amma kan duratti sana waa'ee neemii yoo haasofnu yookaan waa'ee maqaa yoo haasofnu who are you yoo isin jedhan ati eenyu yoo jedhamte ani akkanan jedhama jettee kan deebistudha jechuudha. Inni biraa immoo namoonni how old are you umriin kan kee meeqa jedhanii si gaafachuu danda'u. Yeroo sana kan tokkoffaa irratti argitu amma I am jettee umrii kan kee itti buuttee years old. I am 20 years old. I am 30 years old. I am 40 years old jechuu dandeessa jechuudha. Karaa kanaan ibsuu ni dandeessa jechuudha. Umriin kan kee meeqa akka ta'e ibsuu ni dandeessa. Maal jechuudha dura? I am jettee umrii kan kee galchita. I am 19 years old yoo barbaadde jechuudha. I am 25 years old jechuu dandeessa. Akkasumas yeroo tokko tokko I am 25 years young jechuus ni dandeessa. Inni maal jechuudha? Namoonni tokko tokko old kan jedhu jecha old jedhu kana akka negativitiitti ilaalan. Saniifuu ittiin tolu jechuudha fayyadamuun young kan jedhu kan old yoo jedhu wanta ture tokko jedhanii waan yaadaniif fayyadamuudha ittiin tolu jechuudha. Maaliif fayyadamanii namoonni akkas young jedhan? Waggaa 60 ta'anii young jedhan. I am 60 years young jedhan jechuudha. Okay, maal jenna jechuudha? I am 60 years young jechuus ni danda'a jechuudha. Akkasitti himatu jechuudha. Inni biraa immoo akkamitti umrii kan keenya himanna kan jedhu. Umrii kan keenya akkamitti himanna kan jedhu I am jettanii I am in my early, I am in my mid, I am in my late jechuus ni dandeessan jechuudha. Kana maaliif fayyadamna? Umrii kan keenya direct himuu yoo barbaadu baanne jechuudha. Umrii kan keenya himuu yoo barbaadu baanne direct kan ni fayyadamuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni waggaa 21 hanga 23 jiru akkam jechuu danda'a jechuudha. I am in my early 20. I am in my early 20s jechuu danda'a. Waggaa 20moota duraa keessan jira. Waggaa 20moota duraa kan jedhaman kan akka 21, 22, 23 jechuudha. I am in my early 20s jechuu danda'a jechuudha. Akkanatti ibsuu dandeessan. 30 ta'uu danda'a. I am in my early 30s jechuu danda'a jechuudha. Haala kanniin fayyadamuu danda'a. Akkasumas jiddu galeessa gara jidduu ta'e fakkeenyaaf amma waggaa 24, 25, 26 yoo ta'e immoo maaliin ibsuu danda'a? I am in my mid 20s. I am in my mid 20s jechuu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo gara dhumaa 20moota dhumaa keessa yoo ta'e immoo I am in my late 20s. Waggaa 27, 28, 29 yoo ta'e I am in my late. I am in my late 20s jechuu danda'a jechuudha. Akkanatti ibsuu dandeessan. Umriin kan keessan maal keessa jira? Kana filattaniitoo
Amma kana 20 fakkeenya fudhannee malee it may be 40 40 keessallee jiraachuu dandeessanii. 40 warroon 40 keessa jiraatanillee akkanatti haasa'uu dandeessu. Namoonni hunduu ibsachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenya amma immoo kan itti aanu I turned kan jedhudha. I turned kanallee fakkeenyaaf 20 fudhannaa. I turned 20 last week. I turned 20 last week. Waggaa 20 torbee darbeen guute. Last week jechuun torbee darbee jechuudha. Waggaa 20 torbee darbeen guute jechuu barbaadde jechuudha. Akkasumas ammoo I will turn 20 next month kan dhumarra jiru. I will turn 20 next month kan jedhu jechuudha. Ji'a itti dhufu waggaa 20 nan guuta yookaan nan darba kan jedhu agarsiisa jechuudha. Kanneen fayyadamtanii mee umrii kan keessan mee koomentii irratti naaf barreessa. Maybe sirriillee ta'uu baachuu danda'a. Umruma yoo kan keessan sirriillee barreessuu barbaadu baattan kanuma barbaaddan umriidhuma barbaaddan barreessuu ni dandeessan jechuudha. Amma self introduction in English kan jedhu keessatti waan meeqa laallee about name and age, waa'ee maqaa fi waa'ee maaliiti, waa'ee umrii laallee jechuudha. Kaawwan ammoo viidiyoon kee akka nu jalaaf hin dheeranneef yeroo itti aanu laaluuf yaalla jechuudha. Yeroo itti aanu yaalla. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaanaaf ta'a. Baay'een isin jaaladha. Warroonni immoo jalqabarraa afaan Oromoo aabaa jettanii akkasumas ammoo warroonni afaan Ingiliffaatillee jalqabarraa barachuu barbaaddan akkasumas afaan Amaariffaatis jalqabarraa barachuu barbaaddan na dubbisuu dandeessan jechuudha. Ni barattu jalqabarraa kafaltii giddu galeessa ta'een amma 5 taatanii jechuudha. 5 taatanii yoo wal gurmeessitan isin barsiisna jechuudha. Akkasumas yoo namoota kan dhabdan ta'e immoo hin dhiphatinaa. Nuyyuu namoota akka keessanitti adda gaafatan walitti isin gurmeessinaa. Rakkoon qabu nu dubbisaa. Bakkuma jirtanitti nagaa nuuf ta'a. Bye.